Akkam jirtu hordoftoota Milkii Miidiyaa. Ani Dooktar Naawolidha. Nagaa fayyaaf jaalallii egaa bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u har'a immoo egaa sagantaa haaraa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Sagantaan keenya inni irraa mata dureen isaa maal jedha? Dhibee sukkaaraa irraa of ittisuun ni danda'ama jedha jechuudha mata dureen keenya inni irraadha. Ani Dooktar Naawolidha. Milkii Miidiyaa yookiin immoo Dooktar Naawol Ofishaalii sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa egaa. Amma kun egaa sagantaa keenya jalqabnee jirra. Egaa akkuma beekamu dhibeen sukkaaraa yookiin immoo daayabeetis meelitas inni jedhamu jechuudha. Akka addunyaattis ta'ee akka biyya keenyaatti baay'ee dhibee babal'achaa jirudha jechuudha. Keessumaayyuu egaa akka biyyoota guddataniitti tureera jechuudha. Erga babal'achuu jalqabeeti jechuudha. Akka biyya keenyaatti waggoota 15 darbanii asitti keessumaa waggoota 10 darbanii asitti baay'ee babal'achaa almost maatii nama hundumaa jechuudha waliin gahee jechuun ni danda'ama jechuudha hordoftoota keenyadha. Dhibeen sukkaaraa yookiin immoo daayabeetis meelitasiin kun egaa xaxaawwan yookiin immoo koompilikeeshinii baay'ee fiduudhaan kan isa gitu hin jiru jechuudha. Koompilikeeshinii onnee keenya, kalee keenya, ija keenya, nanna keenya, gogaa keenya iddoo hundumaatti jechuudha. Koompilikeeshinii yookiin immoo xaxaawwan hedduu fiduudhaan lubbuu nama galaafachuudhaan beekama jechuudha. Egaa kan nuti har'a ilaallu mata dureen keenya waa'een dhibee kanaa baay'ee bal'aadha. Wantoota kan biroo gaaffii kan biroo yoo qabaattan sagantaa yookiin immoo piroogiraamii biraatti deebina jechuudha. Mata dureen keenya irraa dhibee sukkaaraa irraa of ittisuun ni danda'ama isa jedhudha jechuudha. Hordoftoota Milkii Miidiyaadha. Ani Dooktar Naawolidha. Sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Egaa hordoftoota keenya dhibeen sukkaaraa waa'ee ofirraa ittisuusaatti utuu hin deemin fuuldura wanta akka seensaatti dubbachuu barbaadu jechuudha. Dhibeen sukkaaraa gosa gurguddaa lamatu jira jechuudha. Dhibeen sukkaaraa gosa gurguddaa lamatu jira. Gosa tokkoffaaf gosa lammaffaa jedhama jechuudha. Type 1 and type 2 jedhamu jechuudha. Yeroo baay'ee gosi tokkoffaan kun namoota umuriin isaanii waggaa 30 gadi ta'e keessatti mul'ata jechuudha. Gosa tokkoffaan kun jechuudha hordoftoota keenya. Inni gosi lammaffaan immoo yeroo baay'ee namoota umriin isaanii 35 yookiin immoo 40 ol ta'e gidduutti 40 ol ta'e keessattidha jechuudha kan inni mul'atu jechuudha. Hordoftoota keenya inni gosi tokkoffaa yookiin immoo type 1 diabetes mellitus inni jedhamu kuni wal'aansi isaa insuliinii yookiin immoo isa waraanamu jechuudha. Injekshinii duwwaanan jechuudha. Isa marfeen waraanamu duwwaadha jechuudha. Inni gosi lammaffaan garuu qoricha fudhatamuun saayinsii isaa mekaanizimii garaagaraa qaba. Inni diteelita yoo dubbachuun barbaachise piroogiraamii kan biraa keessatti qabanne dhiyaanne jechuudha. Inni gosi lammaffaan garuu qoricha liqimsamuun jalqabama jechuudha. Yoo xaxaansaa heddummatee nama sana hammaataa dhufeedha kan insuliiniin itti dabalamu jechuudha. So isa gosa lammaffaa caalaa inni gosa tokkoffaa ulfaataadha jechuudha. Wal'aanti insuliinii qofaadha jechuudha. Inni gosa tokkoffaa inni ijoollee keessatti umurii waggaa 30 gaditti dhufu isa ittisuun ulfaataadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Isa ittisuun gosa tokkoffaa type 1 diabetes mellitus ittisuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Hordoftoota keenya kan hordofuutti jirtan Milkii Miidiyaa yookiin Dooktar Naawol Ofishaaliidha. Sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa egaa. Egaa hordoftoota keenya soo kan nu ilaallu mata dureen keenya irraa dhibee sukkaaraa of ittisuun ni danda'ama gaafa jennu kan gosa dhibee gosa lammaffaa jechuudha. Type 2 diabetes mellitus isa yeroo hedduu namoota umuriin 40 olii keessatti isa mul'atu jechuudha. Isadha kan jennu malee inni type 1 yookiin immoo gosi tokkoffaan dhugaa dubbachuudhaa fi ittisuun almost hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu jedhee afaan guutee dubbachuu ni danda'a jechuudha. Type 1 yookiin immoo isa ijoollee keessatti mul'atu sana ittisuun ni danda'ama jechuu hin danda'u jechuudha. Almost hin danda'amu jechuudha. Isa ittisuun hin danda'amu. Kan nuti ittisuu dandeenyu isa type lammaffaa yookiin immoo waggaa 40 booda mul'atu most probably jechuudha. Baay'ee dhukkubni sukkaaraa kun gosoonni xixiqqoon MODY jedhamanii gosa xixiqqoo hedduu jira jechuudha. Garuu wal'aansa irratti baay'ee jira waan hin qabneef isaaniin diteelii dubbachuun barbaachisaa miti jechuudha hordoftoota keenya. Egaa amma egaa eeyyee ni danda'amaadha deebiin keenya jechuudha. Type 2 diabetes mellitus kun immoo isa gosa lammaffaa isa namoota gurguddaa sana keessatti dhufu ittisuu yookiin hir'isuu ni danda'ama. Ittisuu gaafa jedhamu hir'isuudha jechuudha. Carraa namni sun qabamuu sanaa hir'isuu ni danda'ama jechuudha. Akkamittiin danda'ama isa jedhuu fi wanta 8 isinitti hima jechuudha. Wantoota 8 gochuu qabnu dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa irraa of ittisuudhaaf gochuu qabnu isinitti hima jechuudha. Inni tokkoffaan sochii qaamaa hojjechuudha. Sochii qaamaa hojjechuu yoo xinnaate guyyaatti daqiiqaa 30 torbanitti guyyaa 5 sochii qaamaa hojjechuun baay'ee nu gargaara jechuudha. Inni lammaffaan bishaan baay'inaan dhuguu. Bishaan baay'inaan gaafa dhugun immoo dhugaatii sukkaaraa of keessaa qaban fi keemikaalonni garaagaraa warshaadhaan itti dabalaman immoo hin hir'ifne jechuudha. Fakkeenyaaf wanta akka dhugaatii lallaafaa wantoota akkasii hamma dandeenyetti bishaan qulqulluu dhuguu fi wantoota sukkaaratti fi wantoonni keemikaalonni warshaatti baay'atan hir'isuu jechuudha. Inni sadaffaan ulfaatina keenya hir'isuu jechuudha. Ulfaatinni keenya hir'isuu gaafa jedhamu yoo namoonni ulfaatinni keenya jira body mass indexing keenya
abnormaalii yookiin immoo sirrii hin taane jechuudha. Ulfaatina keenya hir'isuudhaan. Ulfaatina keenya ispoortii hojjennee sochii qaamaa goonee hir'isuudhaan jechuudha. Inni arfaffaan tamboo aarsuurraa of qusachuu jechuudha. Tamboo aarsuurraa of qusachuu. Inni itti aanu shanaffaan egaa nyaata sukkaarri yookiin kaarboohaayidireetiin jedhamu ittiin baay'inni nyaachuudha jechuudha. Amma danda'ametti. Kaarboohaayidireetiin dhugaadha faayidaa qaba qaama keenyaaf. Garuu amma dandeenyetti nyaata kaarboohaayidireetiin ittiin baay'inne nyaachuu. Nyaata akkuma ittiin jedhee nyaata sukkaarri baay'ee of qusachuu jechuudha. Isarraa of qusachuudha jechuudha. Inni ja'affaan egaa maalodha hordoftoota keenya sedentary lifestyle yookiin immoo yeroo baay'ee bakka tokko taa'anii hojjechuudha of qusachuudha. Fakkeenyaaf keessumaa kun wantoota akka konkolaachiftoota namoota yeroo baay'ee biiroo waajjira keessa yeroo dheeraa ta'an namoonni akkasii deddeemuu qabu jechuudha. Yeroo sedentary lifestyle avoid gochuudha jechuudha. Yeroo baay'ee iddoo tokko yookiin bakka tokko ta'anii yeroo dheeraadhaaf hojjechuudhaati of qusachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni torbaffaan maalodha? Egaa qorannoodha. Wanti buna yookiin shaayii hamma ta'e dhuguun ni gargaara jedhama. Buna yookiin shaayii osoo hin baay'isin buna yookiin shaayii namoonni dhuganii dhibee sukkaaraaf carraan qabamuu isaanii xiqqoo ni hir'ata. Ni hir'ata jedha jechuudha qorannooni. Inni saddeettaffaan nyaata faayibarii qabu nyaachuu jechuudha. Faayibar isa jedhamu sana nyaata faayibarii qabanii nyaachuun wantoota 8 kana yoo goone dhibee sukkaaraa taayippii lammaffaa yookiin immoo waggaa 40 olitti dhufu actually namoota hedduunis parsentii guddaa kan fudhatu sumaadha. Isa namoota gurguddaa qabu jechuudha. Umuriin gurguddaa qabu sana isarraatii carraa qabamuu keenya baay'ee hir'isuu dandeenya jechuudha. Garuu wanti hubachuu qabnu asirratti guutuutti avoid godha. Guutuutti hambifna jechaa hin jiru. Hin hir'ifne carraa qabamuu keenya hir'isa wantoota 8 kanaa olitti dubbadde yoo goone carraa qabamuu keenya hir'isna jechuudha. Isa taayippiiwwanii haga ammaatti dhugaa dubbachuudhaaf almost ittisuun hin danda'amu jechuudha. Isa taayippii tokkoffaa jechuudha. Egaa hordoftoota Milkii Miidiyaa yookiin Dr. Naawol Official YouTube keenya subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Hanga sagantaa taanutti walitti deebinutti nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u horaa bulaa deebanaa galatoomaa ulfaadhaa.